Ashama jirra jirtuu kuni qomoof tuubiidha. Kabajamtootaaf daawwattoota qomoof tuubii arras isiniif deebinee jirra. Kuni maalidha? Wantoota dubbisa nama jibbisiisan shanan kan jedhudha jechuudha. Kan waliin laallu wantoota dubbisa nama jibbisiisan shanan maalidha san? Maaltu dubbisa nama jibbisiisa kan jedhu adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee dubbisa jibbinaa, yeroo baay'ee dubbisa nuffinaa maaliif hime? Wantoonni kunoo maalidha? Akkamitti wantoota kana hir'isuu dandeenya kan jedhu wantoota kana kan waliin ilaallu ta'a. Inni tokkoffaan karoora malee dubbisuudha. Maalidha karoora malee dubbisuu jechuun? Osoo sagantaa tokkoon baasiin fiiziksii yoo dubbistanii, osoo sagantaa tokkoon baasiin keemistirii yookiin maatisii tokko yoo qabattanii sagantaa malee gaafa dubbistan maal ta'a? Confusionii isinitti uumamaa jechuudha. Sagantaan baafanne waan ta'eef saatii gabaabduu wayii keemistirii yoo dubbistan takka turtaniit immoo gara fiiziksii, takka turtaniit immoo gara biraatti yookiis immoo gara kitaabolee kan birootti yookiis immoo kan birootti ceetu jechuudha. Karoora malee dubbisuun dhaqxanii akka dubbisa isin jibbisiisu godhaa jechuudha. Yaadame karoora malee dubbisuu kan jedhu kana karoora malee dubbisuu kana karoora baafachuudhaan sirreessuu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan araada sooshaal miidiyaa qabaachuudha. Yeroo har'aa dhaloota kan balleessaa jiru, kan nu balleessaa jiru walumaan qabatee araada sooshaal miidiyaa qabnaa jechuudha. Maaliif tiiktookiitu silkii keenya keessa jira, feesbuukiitu moobaayilii keenya irra jira. Xiqqoo turreennaan gara waayifaa bannee yookiis immoo daataa keenya banannee gara tiiktookii yookiis gara wanti seenaa jechuudha. Inni kun maaliif nu saaxila? Inni kun maaliif itti nu geessa yoo jennee gara dubbisa jibbuu yookiis immoo dubbisa keenya gara jibbuutti nu oofaa jechuudha. Dubbisa keenya kana immoo jibbinaan deemsi nuti fuuldura keenyaaf qabnu yookiis immoo kaayyoo keenyaaf qabnu hir'achaa dhufaa jechuudha. Kanaafuu araada sooshaal miidiyaa illee hir'isuu qabdu jechuudha yookiis immoo dhiisuu qabdu jechuudha. Kanaaf araada sooshaal miidiyaa qabaannaan tiiktookii barraan yookiis immoo feesbuukii scroll gochuu barraan dhugaadha dubbisuun namatti hin tolu jechuudha. Maaliif tiiktookicha ilaalee wantoota fanii baay'ata waan ta'eef, wantoota fanii kanatu baay'ata waan ta'eef tiiktookii kana yookiis feesbuukii kana balleessuu qabdu jechuudha. Inni kan biraan wantoota namaaf hin galle faana rakkachuu. Wantoota namaaf hin galle yookiis immoo wantoota isiniif hin galle faana rakkachuun akka isin dubbisa jibbitan isin godhaa jechuudha. Maaliif yoo jettanii iyyaaltuu sin didaa tokkoffaan abdii kutannaa fida, lammaffaan dadhabbina fida, sadaffaan illee yeroo gubuu fida jechuudha. Kanaaf wantoota namaaf hin galle faana rakkachuu hin qabdanii jechuudha. Maal gochuu qabdu? Gara yuutuubii deemtanii, gara feesbuukii, gara googilii deemtanii, gara barsiisaa deemtanii, gara hiriyyaa deemtanii gaafachuu qabdu jechuudha. Gaafataan yoomiyyuu wallaalaa miti jechuudha. Kanaafuu nama gaafachuu qabdu, barsiisaa keessan gaafachuu qabdu, warra isin dursan gaafachuu qabdu, nama isinii gadiillee hin danda'a taanaan gaafachuu qabdu. Kanaaf wantoota isin namaaf hin galle faana rakkachuun dubbisa akka jibbitan godhaa jechuudha. Dubbisa nama jibbisiisaa jechuudha. Inni arfaffaa inni dhumaa maalidha yoo jettanii hiriyyaa dubbisan jaalanne faana oolu. Hiriyyaan keessan hiriyyaa akkamiiti? Hiriyyaa araada dubbisaa qabudha moo hiriyyaa araada dubbisaa hin qabnedha? Isa kana adda baasuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hiriyyaan isin faana ooltan jecha abbootiin keenya jedhanii goromsi harree faana ooltu akka harreetti dhudhuufti jedhu yeroo baay'ee. Kana jechuun maaliif yeroo kamiyyuu wanna bira oollu sana fakkaanna jechuudha. Kanaaf hiriyyaan dubbisuu hin jaalanne tokko yoo nu bukkee oolee waan hin taane nutti haasa'a yoo ta'e, waa'ee biizinesii nutti haasa'a yoo ta'e, waa'ee qumaaraa nutti haasa'a yoo ta'e, wantoota biroo nutti haasa'a yoo ta'e dhugaa dubbachuu fi dubbisa nu jibbisiisaa jechuudha. Yaadni keenya bakka sana dhaqaa jechuudha. Kanaaf hiriyyaa adda baafachuu qabdu jechuudha. Isin nama dubbisnuudha, ani dubbisuun qaba jettanii gaafa adda baastan hiriyyaa keessanillee adda baafachuu qabdu jedheen isinitti himaa jechuudha. Inni shanaffaaf inni dhumaa maalidha? Inni shanaffaaf inni dhumaa yeroo dubbisaa attenshiniin keenya hatamuudha. Yeroo attentionii kana yeroo darbe dubbadheera.
Attenshiniin keessan bakka dubbisaa hin jiru yoo ta'e yookiin atteenshiniin ni jennu kun yaadni keessan jechuudha. Yaadni keessan bakka dubbisaa hin jiru yoo ta'e yaadni keessan dubbisarra hin jiru yoo ta'e maaltu ta'a jechuudha? Dubbisatu isin jibbisiisa jechuudha. Maaliifi dubbisa harree kan jedhamu tokko jira. Bara durii keessaa asumaan oduu durii wayii isinitti odeessa. Bara durii keessaa bineensonni walitti dhufaniiti qamalee, jaldeessa, leenca, hantuuta bineensonni hedduun addunyaa kanarra jiran kaa walitti dhufanii akkasumallee harreen illee dhuftee walitti qabamanii osoo taa'aa jiranii harree fi qamaleen barfatanii dhufaniidha. Kanaaf waliigaltee wayii ture. Waliigaltee kana kaa dubbifattee seenta jechuudha. Qamalee fi harreen dhufanii deemaa dhufanii obbo Qamuun beektu xaaxaa gooteet ani sababanii lafti baqaqee hodhaa tureefan yoo nagahee kanaafani obbo Leencoo jetteeni harreetti kennanii harreen sarara tokko dubbistee irraanachee dabarteet lammaffaatti garagartee leenca ofirratti eegdi na nyaata jettee gaafa sarara lammaffaatti ceetee sarara lammaffaa xumurtee asin asee deebitu ammas leenci na nyaata waan jettuuf irraanfatte sarara tokkoffaatti ol deebiti. Sanaan dubbisa harree jedhamti. Guyyaa tokko guutuu lookii tokko osoo hin fixiin dubbisaa oolti. Dubbisa harree kan jedhamu sanadha jechuudha. Dubbisa harree dubbisuun baay'ee badaadha jechuudha. Kana yaadatti qabachuu qabdu. Kanaaf yeroo dubbisaa attentionii keessan sassaabdanii bakka dubbisaa qofa ta'uu qabaa jechuudha. Silkii ofirraa cufuu qabdu. Wantoota isin jeeqan hundumaa ofirraa cufuu qabdu. Wantoota yaada keessan hatan hundumaa of keessaa baasuu qabdu. Kanaaf wantoota duraa yaada isinitti ta'an wantoota dura isin callaqan hundumaa herreega ofirraa baastanii buustanii booddee gara dubbisaatti seenuu dandeessu jechuudha. Galatoomaan isiniin jedha. Thank you.